Ashama harka fuunee jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoonni Oroovaayin hundi keessanuu nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jecha. Egaa Oroovaayin diraamolee gaggabaabaa babbareedaa bifa ammayyaawaa ta'een isin biraan gahaati jira. Akkasuma diraamaalee babbareedaa adda addaa qabatee isiniif dhufaati jira. Garuu YouTube'n chaanaaliin keenya Oroovaayin kun chaanaala biraa Charchar Vine isa jo banannee chaanaala haaraa waan qabnuuf hordoftoonni keenya kanneen Oroovaayin irratti nu hordofaa jirtanii fi akkasuma haaraa kan taatan hundi YouTube chaanaalii Oroovaayin kanarraan yoo kaa'u YouTube keessan keessa galuudhaan isin garsiisaati. Yeroo takka akkamitti akka diraamolee nuti gadhiifnu hunda osoo isin hin dabarre akkamitti akka hordoftan isin garsiisaati na waliin turaadha. Jalqaba YouTube application YouTube keessan ni bantanii YouTube erga bantan booda gubbaa tana gubbatti maal jettanii barreessanii Charchar Vine jettanii barreessitan bifa tanaan Charchar Vine gootan mallattoo sarchii sana tuqxaa. Hoggaa sarchi goote as gubbatti siif baasaa jechuudha bifa tanaan. Bifatana nugas gubba festivaase Oromo drama ja ya Charchar Vine da maqaan isaati. Amma baname chaanaali haaraa waan ta'eef bifatanaan ogorratti tuutan Charchar Vine jeesii fidaa jechuudha. Bifatanaan ergasii fidee egaa bifatanaan subscribe nu gootanii diraamolee wanti asirra gadiifnu hunda nu hordofuu ni dandeessanii yoo kaa'u maal gootanii diraamaa viidiyoo amma ilaaluu jirtan kana gubbattee jechuudha. Karaa gabaabaa viidiyoo amma ilaaluu jirtan kana gubbattee jalan linkii isaa kaa'aa bifatamiin argitanii fakkeenyaaf mee viidiyoo biraa jalatti isin agarsiisa warreen ilaaluu jirtan as jalaanis argachuu dandeessanii karaa chaanaalii sanii daayirektii isin geessuun jechuudha. Akkam gootaniitti viidiyoo amma ilaaluu jirtan kana jalaan Charchar Vine achi dabartanii diraamaa kana guutuu isaa ilaaluu dandeessanii guutuun isaa Charchar Vine jala jira waan ta'eef jechuudha. Mallattoo xiyyaa xiqqashoo garagaltan yeroo takka guutuutan bifatanaan barreeffama dileessanii fidaa jechuudha. Barreeffama kana keessaa barreeffama isa kanarratti tuqxan jechuudha isin. Barreeffama isa kanarratti tuqxan dafeetuma karaa Charchar Vine isin fidaa jechuudha. Diraamoleen Charchar Vine gadhiisu hundi bifatanaan as jalatti inni argattan jechuudha. Chaanaaliin kun haaraa egaa chaanaala kana namoota waliif share godhuudhaan akkasuma subscribe godhuudhaan egaa warreen haaraa taatan hundi keessanii chaanaala kana dhuftanii barreeffama diimaa kana yeroo takka tuquudhaan subscribe nu gootanii akka viidiyoo nu godhiifnu akka daddafee isin bira dhufu akka meeseejii akka isiniif seenuuf mallattoo bilbilaa sana yeroo takka tuqxanii egaa kanuma warri isin irraa barbaannu